السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاك يمتسون تنكم أغرتنكم نمسين جالتتي أبا مناسيتي وقاستي كتو بري تليتي سرتي هرقتي بري سيتين قبيني هواتي أجمان دبرتي برار فولدان سورا يوكين فيديو خاسي إرقودان ميچو منا رفا خيستي مراج ساجرا سين جابريان كيسين سلمدوانون ديرمان تنامنتي بري تيرقودو والله فيان قبدو زمانون ربي صبري سيدا فاقنو زمان أما خلفا خيستو يا بليوان كيا إيرا جالتو إيسيتي ماتين أوفيتو أمانا مو إيسيترا سنيفو كان أمانا ربي تو كجوان تيف بري تيسن جبي فدا والله واني بري تيسن اسميغا ونجرتو إيرا جالنو التني وخين أبا منا خينيا التني بري نرقنا افترا والله أكنا بودين تيسن أكنا تاتي سنيقلي هانقو ما يدلغتي بري جبي فتنا مسجالة خنافو أفجارة جراف بري خي جبي فتشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبجمتوتا في هردفتوتا كي جرجرتو بغا جراتني الشمار كفوني وروني أمنتي براس هردفتني وندمتي كيسنو بغا جراتن بكا جرتني تنجيني رامن ربي زنبرا حاجراتم وبوليتي تينا أكما فيديو رتي أغرتن كان أبا زيتي أبا منا زيتي جالالي زيتي بري أمتا سديتي اتي أرقتي ittiin qadhaabatee dubartii biraa fuudhee viidiyoo yookaan immoo suuratti erguudhaan akkanatti akka isiin maraattu taasisee jira jechuudha. Obboleewwan tiyya isiinuu tariin nama sirriitti amantuu ta'uu danda'a. Hagana hunda daladdee waggaa 8 dhiisaatii guyyaa 8 iyyuu ni ulfaata. Yeroo takka rakkoon nu qabnu yeroo matakkatti geeffanneetu magallaa malee yeroo matakkatti inshallah yoo rabbi nu guute bakkuma takka galla jiruu biyya namaatitti hin deebinu malee ka achi jiru dalagarra nu oolaa jira nu dalagamaa jira akkami dhugaadhamoo dhugaan nu dalagamaa jira akkam kan jedhu xiyyeeffannoo ittiin kenninu jechuudha. Ni yaadatta yoo ta'e naannoo daseetitti mucayyoo takka mucayyoo waggaa 12 daladdee waggaa 12 daladdee abbaan manaa isii mana naa ijaare isiin jetteen itti ergite mana ijaare jedhee mana namaa suuraa kaasee mana waa hunda xumuree suuraa kaasee itti ergee isiin gaafa kaanii meeshaa qabsiistee meeshaa naa biti jetteeni mucayyoo ni beetanati fakkaate miidiyaa kanarra deemaa ture meeshaa naa biti jetteeni itti kennatee gaafa isii ulaagaalee hunda majliis irraa haga wanni takka hinafne makiinaa tokko innillee sapiraayisii haa ta'u iftaan bu'aa jira dhufaa jira meeshaa manatti naaf galchi jetteen gaafa mijiyyoon isiin itti ergatte meeshaa fuutee mana geessuuf itti bilbiltee isa gaafattu kunuu waa maaliidha jedheen inni kunuu maalii inni jedheen gaafa kaanii manni hin jiru bilbiltee jilaa kaasuu didee mucayyoo makiinaa ofii fudhattee galte jechuudha. Meeshaa isii fuutee manatti hin deebitee isirratti bilbiltee maatirratti bilbilanii gaafa dhaqanii ilaalanii manni dhoqqee laxxafamee dhoqqeedhaan jira. Garuu manni inni suuraa ergee fi oduu agartanii waan isin garramu arguu dandeessanii akkasii obboleewwan tiyya waa hojjechuun duratti dadhistanii erguun duratti ka ergisuun dalagarra naa oolee dalagamaa jira wanti kun dhugaadha. Maatii keessan itti ergitanii yookaan immoo akka wanti kun maatii keessan harki maatii keessanillee keessa seenii maatii keessa waliin dalagamu godhuu qabdanii namoonni gargariin immoo hin sarmanii gaafa maatiin isii keessa galee dhiira hin sarmineetu jira jechuudha. Namni badii barbaaduu fi namni balleessuu maallaqa kana taphachuu barbaadu hin barbaadu maatiin isii akka isa wajjin dalagu jechuudha. San ta'uu baatee nama kana sirriitti to'atanii galanii ilaalanii waan dalagamaa jiru waan irra jiru maallan isii kun kabaye maalirra gahe eessa gahe jettee to'atanii deebi'uunis dirqama. Har'a gaafa zim jedhaniituma maallaqa bichaa itti erganii gaafa akka barbaade godhee osoon dalagin jechuudha. Odoo hin xaarin odoo hin yaadin akkanumatti ol seenee callaa jechuudha. Harateetuma bahee akka barbaade ta'anii
akkasii obboleewwan tiyya gaafa ati maallaqa kee harka qabattee gaafa of taatee dalagattee gaafa maallaqa waa godhattee mataa keetitti nama taatee jabaattee jettee namnummaa sin jaalanne hin jiru jechuudha. Garuu hoo gaafa waa harkaa dhabdee namni akkana zoor jedhee si ilaalu takka hin jiru. Yeroo jiruu biyya namaa jirtuuf bilbila kee soqatee firri kee haaliin kee maatiin kee hundi si to'atu gaafa ati harka duwwaa taatee biyyatti gadi buute namni zoor jedhee akkana si ilaalu hin jiru jechuudha. Mucayyoota akkatu jira faamilii an dalagu bira daladde waggaa lama wajjin turanii jaalalumaan waggaa lama turanii mucayyoo tanaa bajaajiin bitadha taa'ee sin eeggadhu akkuma mucayyoo tanaa taate jechuudha. Fakkeenyas viidiyoo tanarraa barumsa fudhattan jedhee abdii guddoon qaba obboleewwan tiyya. Bajaajiin bitadha taa'ee sin eegu anis asittiin dalagaa harka kee bichaa hin eegu giseen dalagannee anis tattaafadhee atis achitti daladdee waa godhannee walitti dachaana waggaa dheeraa achiin turtu jedheeni mucayyoo tanaan bajaajii bitadha jedhee manja fiqaada jammarsiiftee jechuudha. Manja fiqaada jammarsiistee manja fiqaada fuusistee fi fudhatee gaafa kaanii abbaan isaallee natti bilbilee waan hanqatte anis ittan isinii eda'a jabaadhu naan jedhe jette. Innis hayyee anis gammadee abbaanis akkas naan jedhe haa bitatu haa dalaguu nama dalagaati baay'ee nama gaarii ture naan jette yeroo biyyaa jechuudha. Innaa manja fiqaadatti fudhatee asii inni suuraa kaasee manja fiqaadatti fudhatee suuraa kaasee itti ergee jennaan isinis maallaqa harkaa qabdu hunda isaa itti galchite jechuudha. Irratti galchite gaafa jettu har'a boru jedhaa ture. Har'a boru maal goote jettee isiin gaafatte har'a boru gaafa kan aaraa dhufu jammare jette maaliifi baatii hedduu qoxxorsiisee oduu har'a boru naan jedhu bajaajii tana ganaa ta'uu oomishamtuu eeggattaa jedhan gaafadhe jette. Gaafadhee bilookina godhe jette. Bilookina godheeti guyyaa lamaan booda narraa hiikee ani hiriyyaa isaatitti himee jennaan narraa hiisisee gaafa narraa hiisisee gaafadhu hojjetamaa jira situ ciqiccikii midhaan taatee magaazina seenee bitamuu maal godhinaan jettanaan jedhe jette. Inni akkasumatti irraa jal'istee eegaa turte gaafa kaanii inni Dubaayii forososii jammare jechuudha. Forososii Dubaayii jammare viizaa eeggataa jira. Isiin bajaajii bitaa feeddi. Gaafa guyyaa 3 moo 4 hafuu bararaadhaa fi birrii 100 liqeessi jettee obboleettiin isaatti dhuftee kaatee gaafa kanas mucayyoon tun obboleettii isaa sanis birrii 100 liqeessiteef jechuudha. Innaa gaafa kan deemee boolee Dubaayii keessatti suuraa ka'ee ergeef. Dhugaan isin jaa mucayyoo namata lama keessa jirti illi kan nyaawiteelleedha mucayyoon. Jettee akka mucayyoo tanaatti iyyaa mana rabaa keessa deemte. Jettee warri ollaa kuuna xirirraan kuun gibbii ala yaa'ee ala dhadhaabate jedhan. Namtittiin gara qabattu ollaalte manatti qollofte jechuudha. Kifiliisii seessisanii balbalatti qollofan. Waan isin himattu irraa fahamuu didanii reefa amata lammaffaa keessa jirti. Obboleewwan tiyyaa of eeggannoo godhaa. Of ta'aa jiraadhaa. Of ta'aatii jiraadhaa. Gaafa of taatanii jiraattanii waan keessan harkatti qabattanii yeroo ammaa kana yeroo ilmi namaa takka ilma dhiiraa miidiyaa kanarra yookaan immoo oonlaayinirra wal baranii miti maatiin ofiituu tokko malee qaata namaa yaaduu dhiise jechuudha. Ilmi namaa qaata dantaa namaaf dhabee jabaadhaatii of taate.